Nagaanii fi araarri Waaqayyoodhaa lafa biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba Waaqayyoodhaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtan? Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Biyyoota adda addaa irra teessanii lafa adda addaa irra teessanii sagalee kana kan dhaggeeffattan karaa Feesbuukii, karaa Yuutuubii, karaa Waatsaappii, kallattii isin dhaqqabe hundumaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan akkam jirtu? Ani nagaa koodhaan jira. Waaqayyoodhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa Waaqayyo carraanaaf kennee jiraadhee jennaan sagalee Waaqayyoo har'as qabadhee gara keessan dhufeera. Sagaleen kun irratti qophaa'ee kan isiniif dhiyaatu waldaa nuti ijoollee kakuuti onlaayin charchii irratti jechuudha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sagalee kana Waaqayyo ofii isaatii nu qopheesse. Waaqayyo ofumaa isaatii qopheesse, ofumaa isaatii nutti dubbachuu barbaada. Kanaaf nu hundumti keenya gurrattiin isa dhageenyu qabaachuutu nurra jira. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Mata duree akkas jedhuun walii wajjin sagalee Waaqayyoodhaa hin ilaalla. Yesus Waaqayyummaa isaa mul'iseedha malee kan dhosse miti. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yesus Waaqayyummaa isaa mul'iseedha malee kan dhokse miti. Namoonni baay'een waa'ee gooftaa keenya Yesus Kiristoos yommuu nutti haasa'an, nus yommuu waa'ee isaa namootatti dubbannu waan baay'ee jechuu danda'u. Yesus Kiristoos kun namaadha. Yesus Kiristoos kun natti amanaa hin jenne. Yesus Kiristoos kun waaqa miti. Yesus Kiristoos kun eenyummaa isaa hin ibsine jedhanii namoonni baay'een waa'ee gooftaa keenya Yesus Kiristoos yaada mataa isaanii kaa'uu ni yaalu. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kun yaada mataa isaanii ta'uu danda'a. Garuu yaada macaafa qulqulluu miti. Macaafni qulqulluun waa'ee gooftaa Yesus Kiristoos hin dubbanne, waa'ee isatti amanuus ta'e, waa'ee waaqummaa isaas hin dubbanne jedhaniiti yaada mataa isaanii lafa kaa'u. Kun yaada mataa isaaniiti malee yaada macaafa qulqulluudhaa miti. Egaa yaada mataa keessaniiti gaafa isiniin jedhu namoonni yaada akkanaa qabdan kun yaada mataa keessaniiti malee yaada macaafa qulqulluuti miti gaafa isiniin jedhu. Egaa yaada macaafa qulqulluu yoo beekte immoo nutti jechuu dandeessu. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haaleluyyaa. Ani mootu Yesus Kiristoos waaqa ta'uusaa, Yesus Kiristoos natti amanaa jechuusaa yaada macaafa qulqulluu irraa qabadhee gara keessanii dhufeera. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Egaa gooftaan keenya Yesus Kiristoos waaqayyummaa isaa mul'iseedha malee waaqayyummaa isaa dhokse miti. Gooftaa keenya Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yesus eenyummaa isaa hin dhoksine. Yesus eenyummaa isaa hin dhoksine. Eenyu akka ta'e tokko tokkoon dubbateera. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf eenyu akka inni ta'e, eenyu akka jedhee of yaame, eenyu akka jedhee akka inni of ibse har'a kutaa macaafa qulqulluu keessaa qabxiiwwan 7 gurguddaa walii wajjin ilaalla. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Egaa qabxiiwwan 7 gurguddaa kanarratti gooftaan keenya Yesus Kiristoos eenyummaa isaa eenyu akka ta'e nutti dubbata. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yeroo baay'ee ragaa ba'uudhaaf yommuu deemtan, namootatti ragaa ba'uudhaaf yommuu deemtan, waa'ee Yesuus dhugaa ba'uu yommuu deemtan, Yesuus jireenya, Yesuus karaadha jettanii waa'ee isaa lallabuudhaaf yommuu isin deemtan, namoonni baay'een mata madhaanii isin deebisu. Jecha xiqqoodhaan mataadhaan isin deebisu. Waan xiqqoo isin jedhanii booddeetti isin deebisu. Hubachuu dhabuun immoo iyyuu jecha namaatiin goyyoonfamuutu dhufa. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Hubannaa macaafa qulqulluu yoo qabaanne garuu yaada eenyutiin iyyuu hin burjaajofnu, yaada eenyutiin iyyuu hin dhaabannu, darbinee deemna. Poleessa koo poleettii koo hubannaa macaafa qulqulluudhaa yoo qabaatte eenyumtuu si daangessuu hin danda'u. Waa'ee Yesuusiif dhugaa yommuu baatu, waa'ee Yesuus yommuu dubbattu, Yesuusin yommuu waaqeffattu shakkii tokko malee ni waaqeffatta jechuudha. Yoo maal ta'e, yoo dhugichi siif hin galle, dhugaa yoo siif hin galle siifuu dhugaan akka siif galuuf dhugaa barbaadda malee dhugaa ibsuu hin dandeessu. Poleessa koo poleettii koo dhugaa ibsuudhaaf dhugaa beekuu sii wayya. Yoo dhugaa beekte dhugaa ibsita. Atuu dhugaan beektu yoo ta'e akkamitti dhugaa ibsuu dandeessa? Atuu dhugichi siif hin galle yoo ta'e warra kaaniif waa'ee dhugichaa akkamitti dubbachuu dandeessa?
kanaaf warra kaaniifis waa'ee dhugicha dubbachuudhaaf yoo ta'e ofii keetiifis immoo iyyuu dhugicha beekuudhaaf yoo ta'e jiraataan bara baraa macaafni qulqulluun harka kee keessa jira. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Boleessa koo obboleettii ko macaaficha hin nyaanne malee macaaficha hin dubbisne malee macaafichi hin dubbata. Waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos, waa'ee eenyummaa Yesuus Kiristoos, waa'ee waaqummaa Yesuus Kiristoos, waa'ee namummaa Yesuus Kiristoos macaafni kun hin dubbata. Naabaa daamaa laabaa jaalabaa diyaboos. Ni dubbata macaafni kun. Ni haasaa macaafni kun. Ni dubbata waa'ee Yesuus. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Eenyu akka inni ta'e Yesuus eenyu akka ta'e macaafni qulqulluun waa'ee eenyummaa Yesuus Kiristoos ni dubbatan jedhe. Kanaaf waa'ee eenyummaa Yesuus Kiristoos baruudhaaf yoo ta'e Yesuus eenyu akka inni ta'e beekuu yoo barbaade qabxiilee torban kana booddee dubbadhu sirriitti hordoftee dhaggeeffachuutu sirra jira. Yoos Yesuus eenyu akka inni ta'e ni beekta. Yoo shakkatee jiraatte siif gala. Shakkii keessaa hin baata. Mamii keessaa hin baata. Dhugaadhaan Kiristoos Yesuus isa du'e isa du'a moo'ee ka'e ni waaqeffata. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maaskara dalaba jaraba dalaba diyaboos. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Seexana waraannet gara barumsichaatti yookaan gara ergaa guyyaa har'aa qabnuutti dabarra jechuudha. Qabxiilee torban kana dhaggeeffannaa jechuudha. Waaqayyo karaa qabxiilee torban kanaan dhugaa baay'ee nuuf ibsuu danda'a. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Amma kallattimaan seexana waraanna isa namni akka sagalee Waaqayyoon dhaggeeffanne godhu, isa fayyaa namootaa qabu, isa nagaa namootaa qabu, isa eebba namootaa qabu, isa mul'ata namootaa qabu, isa sana waraanna dursine. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maaska duura balaba jana malaba jeena maariyaabos roola badalaba jana maariyaabos angoo dukkanaa humna Luusifar afurri biyya lafaa kana mormituun sagalee Waaqayyo, mormituun saba Waaqayyo, saba Waaqayyootiin kan mormitu, sagalee Waaqayyootiin kan mormitu, dubbii ulfinaa kanaan kan mormitu, sagaleen kun akka hin lallabamne, gurra dhalootaa keessa akka hin seenne kan dhowwitu, jireenya namaa kan qabdu, fayyaa namaa kan qabdu, moortuun digimtiin, afurri dukkanaa, afurri 666, illuuminaatiin, afurri bofaa, afurri jawwee, maqaa Yesuus Kiristoosiin, afurri ateetee, afurri boorantichaa, afurri xonqolaa, amma sin ajaja maqaa Yesuus Kiristoosiin sammuu isaanii gadhiisiti. Baay'ee keessa baay'ee onlaayinii kamirraayyuu maqaa Yesuus Kiristoosiin hojjechaa kan jirtu. Baay'ee maqaa Yesuusiin, baay'ee maqaa Yesuusiin, baay'ee maqaa Yesuusiin, baay'ee maqaa Yesuusiin, baay'ee maqaa Yesuusiin. Ibiddi Waaqayyoodhaa si haa gubu. Nagaa dhalootaa qabdee kan jirtu, fayyaa dhalootaa qabdee kan jirtu, eebba isaanii qabdee kan jirtu, burqaa nagaa isaanii qabdee kan jirtu, baay'ee ibiddi Waaqaa si haa gubu. Baay'ee ibiddi Waaqaa si haa gubu. Baay'ee ibiddi Waaqaa si haa gubu. Sammuu isaanii gadhiisi, jireenya isaanii gadhiisi, eebba isaanii gadhiisi, nagaa isaanii gadhiisi, rifeensa mataa isaanii jalqabee riqeensa miila isaaniitti ibidda ajajeera, ibidda ajajeera, ibidda ajajeera. Baay'ee keessa, baay'ee keessa, baay'ee keessa, baay'ee keessa. Waraanami maqaa Yesuusiin, waraanami maqaa Yesuusiin, waraanami maqaa Yesuusiin, waraanami maqaa Yesuusiin, waraanami. Gubadhaa, gubadhaa, gubadhaa maqaa Yesuusiin. Gubadhaa sammuu isaanii gadhiisaa. Gubadhaa jireenya isaanii gadhiisaa. Gubadhaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Sagalee kun ibidda sitti haa ta'u. Sagalee kun ibidda sitti haa ta'u. Si waraaneera gola kam keessayyuu. Si waraaneera mana kam keessayyuu. Si waraaneera biyya kam keessayyuu. Si waraaneera maqaa Yesuusiin. Si waraaneera onlaayinii kamirraa. Si waraaneera maqaa Yesuusiin. Si waraaneera maqaa Yesuusiin. Si waraaneera maqaa Yesuusiin. Golatti sagalee kun dhagahamu keessa. Golatti sagaleen kun dhagahamu keessa. Manatti sagaleen kun dhagahamu keessa. Maqaa caalu maqaa Yesuusiin. Namatti sagaleen kun dhagahamaa jiru keessa. Amma afurri hamaan dhaabachuu hin danda'u. Caraanee deema amma. Lafaan dha'ee keessaa deema. Iyyee keessaa deema. Wurxiffatee keessaa deema. Baay'ee maqaa Yesuusiin. Baay'ee keessaa maqaa Yesuusiin. Baay'ee keessaa maqaa Yesuusiin. Baay'ee maqaa Yesuusiin. Sigubera maqaa Yesuusiin. Sigubera maqaa Yesuusiin. Sigubera maqaa Yesuusiin. Sigubera maqaa Yesuusiin.
Masaka tula bajala bariyabos sammu sani qabdee kan jirtu eebba sani qabdee kan jirtu fayyaa sani qabdee kan jirtu mul'ata sani qabdee kan jirtu sigubeera 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 gubadhu keessa gubadhu maqaa Yesuusin gubadhu maqaa Yesuusin gubadhu maqaa Yesuusin sammu sani gaddis jireenya sani gaddis fayyaa sani gaddis maqaa Yesuusin gaddis maqaa Yesuusin gaddis makata laba jalaba asumana sini kanadha namoonni sin dhukkubu lafa sin dhukkubu harka keessaniin qaba ibid maqaa Yesuusin ibid maqaa Yesuusin ibid maqaa Yesuusin dhagna keessan keessa dhukkubni kamuu maqaa Yesuusin baqee adeemu baqee adeemu baqee adeemu baqee adeemu baqee adeemu dhabami keessa dhabami keessa dhabami keessa dhabami keessa dhabami keessa HIV'n nerviin kulaalitiin coggaarraan maqaa Yesuusin bayi 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 keessa kaansariin bayi keessa daf xaragami keessa xaragami keessa xaragami keessa xaragami keessa xaragami alaba 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 kalaba jana mariyabos xaragami keessa maqaa Yesuus Kiristoos dhagni keessan birmaduu ba'u dhagni keessan birmaduu ba'u afurri keessan fayyu nagaata 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 manni keessan nagaa biyyi keessan nagaa waldaan keessan nagaa maqaa Yesuusin haa ta'u golli keessan maqaa Yesuusin nagaa ta'u jireenyi keessan maqaa Yesuusin nagaa ta'u biyyi keessan maqaa Yesuusin nagaa ta'u nagaata maqaa Yesuusin Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u egaa gara qabxii keenyatti dabarra gara sagalee Waaqayyoo isa har'aa nuuf qophaa'etti hin dabarra gammachuudhaan Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u egaa kutaan har'a walii wajjin irratti dubbannu wangeela Yohaannis boqonnaa 14 wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa tokko hanga isa 12 irra jirutti qabxii 7 baaseera qabxiilee 7 kana irratti haasofna qabxii 7 kana keessatti Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos eenyummaa isaa nutti mul'isa haleluuyaa anatti mul'isa sitti mul'isa nutti mul'isa Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u haleluuyaa ameen egaa kutaa kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni itti haasa'e kan inni itti dubbate warra isatti amanan bartoota isaa warra ta'an jara 12 Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u Yesuusin jedhee warra isatti amanan isatti amanuu bichaa miti duukaa buutuu isaa warra ta'an warra safaana deeman hundumtuu dhiisee gaafas deemu dhiisanii kan hin deemne hamma dhumaatti Kiristoosii wajjin warra turan isa duukaa warra bu'an isaanitti kutaa kana kan inni haasa'e har'a kutaa kana baay'een keenya kan nuti haasofnu warra hin amanne warra gooftaa hin qabnetti haasofnu kutichi jara lamaaniif kan barraa'e warra isatti amananiif yookaan warra isatti amananii isa duukaa bu'aniif yoo ta'e iyyuu har'as warra isatti amanuu barbaadaniif kutichi ni gargaara waan ta'eefidha kutaan kuni kallattii lamaanittuu amanaafis kan hin amanneefis in hojjeta jechuudha Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u macaafni kuni billaa qara lamaati Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u maal asiniin jedhee macaafni kuni billaa qara lamaati kallattii lamaan kan maal qabu qara kan qabu jechuudha Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan billaa qara lamaati garanaan simura garanatti simura jechuudha billaa qara lamaati jedha macaafni qulqulluun kun dubbiin Waaqayyoodhaa kuni billaa qara lamaati jedha amanaafis isa namanneefis ni gargaara jechuudha Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen egaa kallattii maan gara sagalichaa laallaa sagalicha nan dubbisa akkas jedha 14 irratti akkas jedha Yesuus itti fufee bartoota isaatiin garaan keessan hin raafamin Waaqayyotti amanaa anattis immoo amana Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u Yesuus itti fufee bartoota isaatiin garaan keessan hin raafamin Waaqayyotti amanaa anattis amana Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen 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 haleluuyaa
Egaa kutaa kana keessatti Yesuus Kiristoosin baruu yoo barbaaddanii Yesuus Kiristoos eenyummaa lama qaba. Yesuus Kiristoos eenyummaa lama qaba. Eenyummaan isaa lamaanuu walitti makatu. Shantama miti dhibba lamaanuu Yesuus Kiristoosidhaaf galanii guddaa. Eenyummaa dhibba guutuu ta'e dhibba gaafa siniin jedhu eenyummaa guutuu ta'e hir'uu osoo hin taane eenyummaa guutuu ta'e Yesuus Kiristoos eenyummaa lama eenyummaa guutuu ta'e qaba. Eenyummaan lamaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guutuu ta'e lama inni qabu kuni maali dhawadhaan jettanii namummaa fi waaqummaa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namummaa fi waaqummaa. Filiphisius 2:7 dhaqxanii dubbisuu hin dandeessu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waa hundumaan waaqa ta'ee osoo jiru waa hundumaan nama ta'ee waaqa ta'ee osoo jiru waa hundumaan nama kan ta'e jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Eenyummaan isaa kuni waaqummaan isaa kunis waaqummaa isaa waaqummaa waaqa guutuudha. Waaqummaa guutuu qaba. Akkasumas immoo eenyummaa namummaa isaattis namummaa nama guutuu qaba jechuudha. Egaa namoonni baay'een waaqni maaliif nama ta'a? Waaqni maaliif nama ta'a? Gadi bu'ee wanti inni nama ta'uuf maali? Ergamoota isaa ergee bani Addaam kana yookaan bani Aadaam kana sirreessuu hin danda'u. Ummata kana sirreessuudhaaf gadi bu'uun maaliif isa barbaachise? Salphachuun maaliif isa barbaachise? Nama ta'uun maaliif isa barbaachise? Oluma taa'ee teessoo isaarra taa'ee ergamoota isaa ergeetoo namoota kana deebisuu hin danda'u kan jedhu namoonni yaada baay'ee ni kaa'u. Haa ta'u garuu seera uumamaa gaafa dagannuudha yaadonni kunniin kan inni ka'u. Seera uumamaa gaafa dagannu yaadonni kunniin hin ka'u. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Seerri uumamaa gaafa dagatamu yaadota kanniintu ka'a. Yaadni akkamii? Waaqni gubbaa taa'een hojjetu maaliif gadi bu'a? Ergamoota isaa ergatee ton hojjetu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha ta'u. Ameen ameen. Waaqayyo ilma namaa deebisuudhaaf ergamoota 60,000 baay'ee isatti ilma namaatti ergee. Kan maqaan isaanii macaafa kana keessatti hin barraa'in. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kan barraa'e silaa barraa'ee jira. Kan hin barraa'in ergamoota danuu gara ilma namaatti Waaqayyo ergee jira, ergaas jira. Ilmi namaa Waaqayyoof buluu, Waaqayyoof sirraa'uu, Waaqayyoof jiraachuu waan dideef. Ilmi namaa jallaa duwwaa waan ta'eef, ilmi namaa Waaqayyoon dhiisee waan jallateef, karaa isaarraa waan maqeef, kaayyoo isaarraa waan badeef. Waaqayyo ofumaa isaatii ilma namaa kana gara ofii isaatti deebisuudhaaf gadi bu'e. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Eeyyeen waan tokko si yaadachiisa. Seera uumamaan dagatinaa isiniin jedheera. Seerri uumamaa akkamitti dagatame yoonaan jettanii seerri uumamaa Waaqayyo ilma namaa kana gaafa hojjetu harka isaatiin dhoqqee bukeessee ilma namaa hojjete. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Samii kanaan ta'e jedhee taasise. Ardii kanaan ta'e jedhee taasise. Wanta ardiirra jiru hundumaa ta'a jedhee taasise. Ilma namaa garuu harka isaatiin hojjete. Ilma namaa Waaqayyo harka isaatiin hojjete. Ilmi namaa hojii harka Waaqayyooti. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Waan tokko sin gaafadha. Nama yoo ergattanii moo ofii keessanii yoo dhaqxaniidha? Kan garaa of geessan. Meenaa deebisaa. Nama yoo ergatteedha moo? Nama yoo ergatteedha moo ofii keetii yoo dhaqxe garaa of geessa. Ofii keetii yoo dhaqxe garaa of geessa. Kanama nan sobne. Yesuusiidhaaf galanni guddaan. Waaqayyo ergamoota isaa baay'ee ergeera. Ergamoota isaa buluu, ergamoota isaa ajaja dhagaanii waaqa buluu waan isaan didanii ofii isaatii gadi bu'e. Ofii isaatii gadi bu'e. Ulfina isaa dhiisee gadi bu'e. Eenyummaa isaa isa waaqummaa sana homattoo osoo hin lakkaa'in gadi bu'eedha macaafa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wanti inni gadi bu'e, wanti inni nama ta'e nu fayyisuudhaaf
jalqabas harka isaatu nu hojjete ammas harka isaatu nu hojjete Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan isa itti aanu keessatti kutaa kana keessatti qabxii tokkoffaan maalidha anatti amanaadha Yesuus macaafa qulqulluu keessatti Yesuus eessatti anatti amanaa jedhanii namoonni tokko hin haasa'u gaafa wangeela lallabuudhaaf namoonni gadi ba'anii matumadhaanii gad deebisuudhaaf maal jedhuun yoomnatti amanaadha Yesuus iyya isaanii soogiddaan dhiqatanii kaaniiti macaafa qulqulluurra jecha jedhu kana osoo hin dubbisin yookaan dubbisanii galuufii dhabe maal jedhu eessatti Yesuus natti amanaa jedhaniiti iyya isaanii soogiddaan dhiqatanii gara kee dhufu eessatti jedhe Yesuus natti amanaa kan jedhe jira macaafa keessan keessa jedhu tokko waan tokko isinitti hima namoonni gaafatan kun qabxiin tokko inni tokkoffaan anatti amanaa isa jedhudha jechuudha Yesuus Kiristoos lakkoofsuma tokko kanatti argattu anatti amanaa waaqayyotti amanaa Yesuusidhaaf galanni guddaadha ture eessa hin barroomne gaafa jedhanii namni immoo macaafa dubbisuu kan hin beekne wangeela lallabuudhaaf ba'a garuu macaafa kana dubbisu macaafa kana nyaatu yoo dubbisellee waan inni jedhu hin galuufi nama tokko eessatti jedhee eessatti dubbate kijibdoota maalota arrabsoo gaafatti guuran kallattii gadhiisee deema Yesuusidhaaf galanni guddaadha ta'u karaa kana waan tokko isinitti hima yeroo baay'ee maaliif biloo kana gootu warri wangeelaa keenyarraa waa dhaga'uu barbaadan yookaan immoo Yesuusin dhugaa miti karaa miti warri jettan gaafan gara keessan dhufu maaf biloo kana gootu maalasin godheen akka warra kaanii gaafa arrabsitanii arrabsoo keessaniif bootaan kennuun yoon arrabsitan arrabsoo keessanii bootaa kennuun didee malee wangeela jiru dhugaa jiru sinitti dubbadhe malee maalasin godhe maa biloo kana gootu maaloo biloo kana godhina dhugaa jirtu sinitti maafirraa biloo kana godhina Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaadha ta'u ameen ameen warra kaanii warra dhugaa hin beekne qabdanii wajjiniin oduu oofuu miti dhugaa warra beekan wajjin yoo dubbachuu barbaadan koottaan afaan haasaa Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaadha koottaan afaan haasaa maaloo maa biloo kana gootu karaa feesbuukii yeroo baay'ee biloo kana gootanii jirtu karaa jeennataa kan jedhurraa karaa maaloo kan jedhurraa karaa baay'eedha karaa maaloo biloo kana gootu yeroo baay'ee maa biloo kana gootu maali yoo sinitti dubbadhe dhugaa yoo farqaa qabaaddan koottaa walii wajjin haasofna gatteenye Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaadha ta'u gara qabxii koottan deebi'a biloo kana godhinaa dhuguma sinitti maa dhugaa jirtu sinitti haasaa dhugaa jirtu waan sinitti dubbadhuuf arrabsoo keessaniif immoo bakkee waan hin kennineef arrabsoo keessaniif iddoo waan hin laalneef hamma barbaadda yoon arrabsitan waan sin jalaa zim jedhu waan aaree sin biraa hin deemneef biloo kana gootu malee waan biraatiif miti Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaadha ta'u dhugaa jirtu garuu sitti himuudhaaf karaa biraatiin asitti cabsa sinniisuun cabseetan sitti hima dhugaa jirtu Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaa eessumattuu dheessiteen baatu sittan hima dhugaa jirtu sittan haasaa biloo gootellee maal gootellee kallattii kamiinuu si argadha Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaadha ta'u maqaa jijjiirradheen dhufa akkuma isin maqaa jijjiirrattan Yesuusidhaaf galanni guddaadha ta'u haleluuyaa ameen kanaaf kutaa kana keessatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos anatti amanaa waaqayyottis amanaa kutaa kana irratti namoonni tokko akkas jedhu nama tokkoof ragaa osoo ba'uudhaaf yommuu isin deemtanii mudhii isinii ka jecha takka dubbate maal jedhe ay bakka isinii Yesuusitti amanaa isin Yesuusitti amantanii nuyi garuu abbaatti amanne anatti amanaa abbaa koottis amanaa jedhaa miti kutaa kana keessatti ay nuyi bakka abbaatti amanneerra waannicha qabanneerra isin garuu ilma wajjin yaada keessanii waannatu caalaa isiniin jedhan bakka gaafa san dhugaa waa'ee tokko Yoosiif hin galle dhugaa dha'ee abbaatu caala jettee dhugaa kenniteefi biraa deemu no Yesuusidhaaf galanni guddaadha ta'u dhugaan siif haa galtu abbaatti amanneerra nuti gaafa isaan isiniin jedhani maaloo mee jecha akkasii jedhaani qabeenya abbaammaa ilmatu dhaala jedhaani Yesuusidhaaf galanni guddaadha ta'u ameen ameen macaafa qulqulluu keessatti abbaan waa hundumaa ilmatti kenneera haleluuyaa eenyuun Yesuus Kiristoositti wanta hundumaa ilma isaatti kenneera abbichi waan hundumaa ilmichatti kenneera waan jedhu gaafi
gaafa isaanii lola akka abbaatti amanne waannicha harkaan qabannee irraa ilma isin jettan hin beeknu gaafa isaa isiniin jedhanii qabeenya abbichaa kan dhaalu ilma gaafa isin jettaniin deebiin qaban. Yesuusidhaaf jammartan immoo dubbiin dhabdan immoo bobaa jalaa luqqistu immoo isiniin jedhanii isin biraa deemu malee. Haalleluuyaa! Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Bobaa jalaa luqqista maaloo dubbiin dhabdooti jecha hin dhabdooti siin jedhaniituma si biraa deemu. Gaaf tokko garuu jechi ati jettee sun sammuu isaanii waraanee waan seenuuf keessa mar'umaan isaanii waan lixuuf guyyaa tokko harka isaanii keessa kaasanii gooftaa Yesuus Kiristoos ittiin amanu. Haalleluuyaa! Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kan biraa immoo anatti amanaa jedhe Yesuus waaqata waan ta'eef anatti amanaa jedhe. Yesuus ani waaqa ofiin hin jenne gooftaa ofiin jedhe. Gooftaan immoo waaqa miti. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gooftaa waaqummaadha gadi waan gad deebisaniif Tiyoos jedhama afaan Giriikiitiin afaan jalqabaati. Tiyoos jechuun amlaak waaqadha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen waaqadha. Isa afaan Giriikiffaatti Tiyoos jedhamu sana gara keenya gaafa gooftaa ta'e jechuudha. Gooftaa jechuun gooftaa waa hundumaa, mootii waa hundumaa, waaqa waa hundumaa, beekaa waa hundumaa, danda'a waa hundumaa ta'uusaa kan agarsiisudha. Hundaa danda'a Elshaadaay isa jedhamu sana Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan sanitti kan hiikamudha waan ta'eef yeroo baay'ee macaafa waan hin beekneef irra kaattu jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan al tokko wangeela lallabuudhaaf yookaan immoo wal geenye iddoo tokkotti teenye macaafa waan hin beekneef irra kaattan jenna natu macaafa hin beekneedhan nutu macaafa hin beekneedha jaba baasan. Ay bakka dhiisaa dhennifama gaafadhe hin beektu bakka dhiisaa dhennifama gaafadhe booddee garuu macaafa kan hin beekne ta'anii of argan. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Tokko akkas jedhe saayinsiin waggaadhaan jijjiiramaa jedhe. Yesuusidhaaf galanni barsiisaa wayii saayinsiin waggaadhaan jijjiiramaa naan jedhe. Kinootikaa kanaan jalqaba jedhe sun kana macaafni qulqulluun garuu bara baraan hin geeddaramu. Haalleluuyaa! Rabbaa kaatolaa baajaana macaafni qulqulluun garuu maal hin ta'u? bara baraan hin geeddaramu jedhe. Yesuusidhaaf galanni namichaan maal beekaa macaafaa godhee of lafa kaa'e barsiisaadha. Beekaa macaafaa godhanii of lafa ol kaa'anii beektota of godhanii lafa of kaa'anii booddeerra garuu ofumaa isaaniitti itti galan maal jedhan Yesuus Kiristoos yaa hin beektu bakka isin hin beektu macaafa dhiifama kana jechuu isiniin jechuu kootiin dhiifama dheedan dhiifama gaafadhe maaliif booda dhaqanii akka isaan itti galan waan hin beekuuf. Yesuusidhaaf galanni guddaan sana booda maalidhaati macaafuma duraanii macaafa jalqabaa jetta saayinsiinuu agartanii saayinsiinuu jecha jettu laala saayinsiinuu waggaadhaan jijjiirama. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Saayinsiinuu waggaadhaan saayinsiinuu gaafa jedhu macaafa gatteechisee xiqqishuu godhe macaafa saayinsiidha gadi godhe saayinsiinuu akka isa keessaa bahe hin beeku. Macaafa saayinsiidha gadi godhe macaafa saayinsiidha gadi godhe saayinsiin waggaadhaan geeddarama. Yesuusidhaaf galanni kinoo kanan duratti jedhe suntu kana macaafni bara baraan hin geeddaramu. Dubbiin Waaqayyoo samiin kunuyyuu hin darba lafti kunis hin darba dubbiin Waaqayyoo bara baraan hin darbu jedha macaafni qulqulluun hin darbu. Dubbiin Waaqayyoo dubbii darbu beekaa macaafa of godhaa namni tokko hin beekanii macaafa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan akka nuyi fi kanatti oomi isaaniif fi akka nu gale kanatti oomi isaaniif gale akka nuti dhugaa bira geenye kanatti eenyu dhugaa bira gee akka nuti dhugaa harka keenya keessa galfannetti eenyu dhugaa harka keessa galfate namoota baay'ee beekaafadha jireenya bara baraatti hin galtu jettanii gaafa isin gaafatte sarrabbitu beekas niin jedhan ati yoo eeyyeen nan gala Yesuus Kiristoos karaadha jireenya gaafatti jettu abeet haalleluuyaa maali atiin argatte karaa argatte jireenya argatte itti galtatte. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan ameen ameen. Akkas nuuf amma nuu galee kana biyya lafaadhaaf hin galle. Siif akkasii galee kana nama biraaf hin galle. Amma fakkeenya namni tokko Yesuus akkana hin jenne macaafa keessatti wanta Yesuus jenne jechaa jirtanii jedhanii warroonni haasaan kun tokko wallaala isaaniiti macaafa waan hin beekneefidha lama beekuu waan barbaadaniifidha itti himati. Yesuusiidhaaf galanni guddaan ta'u. Beekuu waan barbaadaniifidha. Jecha sana kutaa macaafa qulqulluu keessa baastanii itti muula malee ittiin mormuu miti. Al tokko kuni dhagaadhaan dhaga'uudha. Dhagaadhaan jedhanii nama
hin jedhini macaafni illee ma jedhaan haa ta'u hin jedhini nati macaafnu dhagaadha jedhaan ati dabaltee dhagaadha hin jedhini nati dabaltee ati garuu ga'een kee dhagaadha jechuu osoo hin taane ittimuu dhaga'een kee macaafichuu yoo inni isa fudhachuu baate dhagaadha jedhaan macaafichuu hin jedhaan ati dursiteen jedhanii abboo Yesuusidhaaf galanni guddaan atu haaleluyyaa kanaaf maaloo namaaf iddoo kennaa wangeela itti himaa qabxiin koo inni jalqaba anatti amanaadha Yesuus ana jedhee dubbate ana anatti amanaa Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan abbaa koottis amanaa maal jechuudha namoonni tokko maal jedhu eege bakka nuyi abbaatti amannee qabeenya ilmichaa immoo abbicha qabeenya abbichaa immoo ilmichatu dhaaladha macaafichi uumateera kuni kanaan dhumateera qabxii lammaffaatti tarkaanfadha lakkoofsa 13 akka lakkoofsa 2 akkas jedha lakkoofsa tokko bichaan dubbisee gamma mana abbaa koo keessaa iddoo jireenyaa baay'eetu jira otoo hin jiru ta'ee isinitti nan himan ture iddoo jiru sana isiniif qopheessuudhaaf nan adeema jedhe abdii nuu gale haleluuyaa ameen kun sagalee abdiiti amantootaaf sagalee abdiiti warra isatti amananiif sagalee abdiiti iddoo isinii qopheessuufan deema nuun jedhe Yesuus iddoo isinii qopheessuuf maalan godhaa nan adeema haleluuyaa ameen saba iddoo hin qabne miti saba iddoo qabuudha saba biyya hin qabne miti saba biyya qabuudha saba abbaa hin qabne miti saba abbaa qabuudha miti haleluuyaa biyya lafaatti kanneerra kan biyya lafaa miti kan biyya lafa kanaa miti kan biyya samiiti Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha ameen biyya lafaa kanarratti daangadhaan wal fixa ani Oromiyaadha ani Amaaraadha ani Tigraay ani maal wal fixa ilmi namaa daangadhaan bakki kana daangadhaan keessatti wal fixan keessaa guyyaa tokko deemuudhaaf jiranti እሄዳለሁ ሀገሬ በሰማይ ነው ለጊዜ ቢሆንም በምድር ላይ መኖር የታለኝ መልካም ነው በላይ ነው ሀገሬ እሄዳለሁ ሀገሬ በሰማይ ነው ተመስገን ማርቆስቱ ፋርፈቲ ኢየሱስ ክርስቶስናፍ ገለኒ ጉዳናቱ አሜን አሜን ብይኮ ሰሚዳዬ ነንዴማ ሃሌሉያ namni biyyamba keessa galatti jiraatu hamma moraatullee qabeenya biyyichaa kan isaan godhatu utuu nyaatuu dhugu ijji karaa laala anis kanaafuu biyya abdii kootti galu Yerusaalem haaraa jedhe baacaa bayyana Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaatu Darabada biyya baaguni darabada kanaaf jireenyi isaas nattamaan darbara kun indeemna keessa gaaf tokko indeemna deemuun keenya nu ameen haleluuyaa indeemna gaaf tokko indeemna biyya keenyatti hin galle namni biyya hambaa keessa galaadhaan jiraatu galaa ta'ee jiraata Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha ameen haleluuyaa namni waaqayyo satti mul'ate namni waaqayyoon arge namni waaqayyo eenyummaa isaa isatti agarsiise Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u biyya lafaa kanatti hammam yoo horate iyyuu qabeenya kan isaan godhatu dhiisee biraa deemu utuu nyaatuu dhuguu biyya abdii isaa galuuf itti karaa laala anis kanaanawu biyya abdii koo galuuf Yerusaalem haaraa Yerusaalem ishee kan lafarraa isiniin jechaa jiru samiidhaa kan gadi buutu ganaa dachii haaraa samii haaraatu nu eeggata ameen Yesuus Kiristoos isiniifan qopheessuu deeme kan jedhe kuni dachii haaraa fi samii haaraadha dachii haaraan samii haaraa dachii haaraan gaafa dhuftu samii haaraan samii moofaadhaaf iddoo gadhiisa samii moofaan samii haaraadhaaf iddoo gadhiisa dachii moofaanis dachii haaraadhaaf iddoo ishee gadhiisti
kun iddoo gadhiisuudhaaf jira jechuudha. Samiin isin argitan kun iddoo gadhiisa. Dachiin tun illee iddoo ishee gadhiisuudhaaf jirti. Dachi haaraa fi samii haaraan dhufaa jirti. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Biyyi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nan qopheessa deeme sun tanaadha jechuudha. Biyya namni keessatti waliin qalle, biyya namni keessatti waliin nyaanne, biyya namni keessatti waliin fidne, biyya namni keessatti dabarsee waliin kennine. Biyya haaraa, samii haaraa, Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Ardii haaraa kan namurratti waliin ajjeese, kan namurratti sagaagalle, qulqulleetti, qulqulloonni qofti kan itti galan Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Ameen ameen. Warri amantii Islaamaa keessa jirtan na dhaggeeffachaa jirtu yoo ta'e jannata keessa jannata ishee Firdoos sana jechuudha. Yesuus Kiristoos yoo ishee illee ta'uu baatte maaliif akkas jecha keessanii akka dubbii keessanii akkasii galtuufani kan caaltu sana jechuudha. Kan caaltu torbaatu jira ishee keessa caaltu jannata Firdoosidha. Ishee baay'ee hawwa namni amantaa Islaamaa keessa warri jiru jannata Firdoos abeet ishee caaltu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Ameen ameen. Kan caaltu Yerusaalem haaraa si eeggachaa jirti. Kana kan argachuu dandeessu Yesuus Kiristoositti yoo amante bichaadha. Yesuus Kiristoositti yoo amante bichaadha. Maal jedhee Yesuus? Mana abbaa koo keessaa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Utuu hin jiru ta'ee isinitti nan himaa ture. Iddoo jiru sana isiniif qopheessuudhaaf nan adeema. Iddoo sana isinii qopheessuudhaaf nan adeema. Iddoon Yesuus nu qopheessuu deemu samii haaraa fi dachii haaraadha. Samii haaraa fi dachii haaraadha. Mul'ata irratti barraa'eera. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Mul'ata irraa argachuu dandeessu. Samii haaraa fi dachii haaraadha jechuudha. Samii haaraatu na eega, dachii haaraatu na eega. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni. Yoo maal ta'e Yesuus Kiristoositti yoon amane. Anatti amanaa jedhe Yesuus. Anatti amanaa. Anatti amana maakaalaa daaraa laabaa jaalaa baadiyyaa. Haaleluyyaa. Samii haaraa fi Yerusaalem ishee haaraa Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Ameen ameen. Yerusaalem ishee haaraa. Yerusaalem ishee haaraa. Mul'ata Yohaannis 22 irratti argattu Yerusaalem ishee haaraa. Iddami tokko irratti Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Bantii haaraa fi bantii waaqaa haaraa fi lafa haaraa iddami tokko irratti hin argattu jechuudha. Akkanadha. Kana booddees ani bantii waaqaa haaraadhaa fi lafa haaraa nan arge. Bantii waaqaa inni duraa lafti inni duraas darbuutti darbaniiru. Galaannis deebi'ee hin argamu. Yesuus Kiristoos darbaniiru hin darbu. Kan ta'e miti ganaa waan ta'uudha jechuudha. Waan booddee haasa'aadha jechuudha. Mul'anni kun mul'ata. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni mul'ata wanti inni jedhamee fi waan ganaadha jechuudha. Waan mul'ateedha garuu bira kan hin gaafne jechuudha. Mul'ata. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Waan ganaa bira gaafamu. Mul'ata Yohaannis 21 tokko irratti hin argattu jechuudha. Samii haaraatu nu eeggata. Yesuus Kiristoos deemee isinii qopheessa kan jedhe suni maalidha isiniin jedhe? Samii haaraa fi dachii haaraa ganaa itti galle. Samii haaraa fi dachii haaraa sanatti qulqulloota Kiristoos Yesuusitti amanan bichaatu gala. Warra dhiiga Yesuus Kiristoosin dhiqatanii miiccatanii qulqullaa'an bichaadha kan achitti galan. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Haleluuyaa. Maakaa tooraa laabaa diyaabaas. Itti aanee lakkoofsa irratti akkas jedha. Yommuun dhaqee iddoo sana isiniif qopheessus iddoodhumaan jiru akkas hin jiraattanii fi deebi'ee dhufeetan gara ofii kootitti isin fudhadha. Iddoodhumaan jiraadhu akkas hin jiraattanii fi deebi'ee dhufeetanii gara ofii kootitti isin fudhadha. Yoo isin maal gootan? Yoo anatti amantan. Qabxiin kun tokkoffaarra jira gamma. Qabxii tokkoffaarra jira. Anatti maal godhaa? Amanaadha Yesuus. Anatti amanaadha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaa. Yoo anatti amantan iddoon jiraadhu sana akkas hin jiraattanii fi deebi'ee dhufeetan isin fudhadha. Deebi'ee dhufeetan isin fudhadha. Deebi'ee dhufee nu fudhata. Ameen Yesuus. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Deebi'ee dhufee nu fudhata. Iddoodhumaan jiru isinis akka jiraattaniif jedhe. Deebi'ee dhufeetanii isin fudhadha jedhee waadaa nuu galeera Yesuus.
Yesuus amma deebi'ee dhufa jechuudha. Agartanii deebi'ee dhufa. Namni martuu eega amantaa Islaamaa keessarree namoonni jiranii Yesuus deebi'ee akka dhufu guyyaa qiyaamaa akka inni dhufu ni beeku. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Amantii kam keessa yoo warri jiran ni beeku. Yihuudoota yoo hin ta'in hin beeku. Yihuudoonni ganaa eeggatu dhalachuu isaayyuu ganaa eegaa jiru waan ta'eef. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Yihuudoota irraa kan hafe ni beeka hundumtuu jechuudha. Ni beeka. Ni beeka. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Ni beeka namni maru. Ni beeka. Ni beeka. Deebi'ee dhufeetan isin fudhadhaa abdiin qabaan. Yesuus deebi'ee dhufee na fudhata. Ani isatti waan ana malee inni deebi'ee na fudhata. Iddoo jireenya sanaa qopheessanatti na galcha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni kanatti shakkii hin qabu. Mootummaa Waaqayyootti hin galtaattanii gaafa na gaafattan shakkii malee isinitti makka hin galu. Nan gala. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Maaliif? Yesuus Kiristoositti amaneera. Isatti kan amanu jireenya haa qabaatu malee haa baduufi miti. Eenyutti kan amanu? Yesuus Kiristoositti kan amanu jireenya haa qabaatu jedha. Wangeela Yohaannis 3:16 dhaqa dubbisa. Isatti kan amanu jireenya haa qabaatu. Sini dubbisu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Qabxiiwwan koo yoo kana fanis ta'e kutaa lammaffaadhaan nan deebi'a jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Kutaa lammaffaadhaan nan deebi'a. Irra daddarbee irra fiigeetuma qabxii xumuruudhaaf hin deemu waan ta'eef. Waaqayyoo akkasi tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaalate kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Waaqayyoo biyya lafaatti farachiisuudhaaf miti. Biyyi lafaa isaan fayyuudhaaf ilma isaa gara biyya lafaatti erge malee. Ilma isaa kanatti kan amanu hundinuu ittiin faradamu. Isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma Waaqayyootti waan hin amaniniif ammumaayyuu itti faradameera. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Agartanii? Firdii jalaa ba'uudhaaf amanuu fi amanuu dhiisudha. Yoo amanne firdii jalaa hin baata, yoo amanne garuu maqaa tokkicha ilma Waaqayyootti waan hin amaniniif ammayyuu firdii jala jiranidha. Namni ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoositti hin amanini ammayyuu yoomiyyuu firdii jala jira. Ammayyuu firdii jala jira. Yesuus Kiristoositti kan hin amanne ammayyuu eessa jira? Firdii jala jira. Yeroo baay'ee macaafni akka ta'utti waan hin barsiifamneef dubbiin macaafaa dhaloota keessatti waan hin bocamee dhaloota keessa waan hin galleef dhaloota keessatti sammuu dhalootaa keessatti sagalichi waan hin seenneef yeroo baay'ee namoonni kan isaan burjaaja'aniif obboleessa obboleettii koo burjaajii keessaa kan si baasu sagalee Waaqayyooti waan ta'eef sagalee Waaqayyoodhaaf iddoo bal'aa kennitee dhaggeeffachuu qabda. Bakka bal'aa kennuufi qabda sagalee Waaqayyoo. Yeroo sagalee Waaqayyoodha lallabamu nuffii kam keessayyuu baate, tuffii kam keessayyuu baate, jibba kam keessayyuu baate dhaggeeffachuu qabda. Yoo sana dhugaa beekuu bira geessa. Malee osoo dhugaa hin beekin barri kee dhuma lafa kanarra. Kanaaf Yesuus Kiristoositti kan amanu jireenya bara baraa qabaa jechuudha. Yesuus deebi'ee nan dhufa iddoo ani jiraadhu akkasin jiraattaniif gara ofii kootti maalan godha jedhee isinan fudhadhaa nuun jedhe. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Qabxii gosa jalqabaa irratti jechuudha. Yeroo kana inni Yesuus yommuu kana dubbatu barataan Yesuus Kiristoos Yesuus wajjiniin kan ture, Yesuusin sirriitti kan beeku, Yesuus wajjin jiraachaa kan ture, Yesuusin wajjiniin yeroo dheeraa kan ture gaafiidhaan guutame. Shakkiidhaan guutame, mamiidhaan guutame. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Abrahaam hamma lafa kanarra jiraatetti kan inni dukkaana malee jiraatu, dukkaana keessa jiraatu, kan inni mana ijaarrachuu dhiisee dukkaana keessa jiraatee fi kan inni dukkaana keessa turee fi waatu isaaf gale. Maaltu isaaf gale? Jechi Yesuus amma jedhe kuni isaaf galeera. Kana jechuun Waaqayyootu dhufee isatti mul'ate waan ta'eef eenyummaa isaa Waaqayyoo isatti mul'isee jira waan ta'eef biyya lafaa kana hin jibbe. Biyya lafaa kana keessa taa'uu hin jibbe. Kanaaf hamma biyya lafaarra jiraatetti keessummaatti jiraata. Eenyu? Abbaan keenya Abrahaam. Biyya lafaa kanarra amma jiraatetti keessummaadhaan jiraate akka keessummaatti. Qabeenya baay'ee yoo qabaateyyuu kan kooti jedhee lakkoofne.
dukkaana keessa jiraachaa ture. Maaliidhaaf? Waaqayyoon waan argeef. Yesuus Kiristoos waaqayyummaa isaa mul'isuudha malee waaqayyummaa isaa dhoksuu miti. Eenyummaa isaa gaafa bartoota isaatti mul'isu maal jedhee? Anaa jedhe. Kanaaf bartoonni gooftaadhaa osoo duuban deebiin osoo hin mamin gooftaadhaaf aarsaa ta'an lubbuu isaanii kennan. Dhagaa isaan qaxaqaxu miti kan isaan laalan, lola isaan irratti baname miti kan isaan laalan, jireenyitti isaan laalan. Biyya inni isaaniif qopheesse sanatti galuu bichaadha kan isaan hawwan. Lafa kanarra turuun, lafa kanarra jiraachuun isaaniif akka gatii hin qabne ni beekan. Lafa kanarraa yoon deeme naaf wayya jedhanii murteeffatanii gooftaa faana deeman. Har'a namoonni biyya lafaa kana keessatti hidhatanii kan isaan ta'aniif, biyya lafaa kanatti diggachuu kan dadhabaniif, amala biyya lafaa kanatti maxxananii kan ta'aniif gooftaa waan hin argineef. Har'a namoota baay'ee osoo gooftaan argin kan tajaajilan, gooftaa osoo argin kan lallaban, gooftaa osoo argin kan fiigan baay'eetu jira. Akka Toomaas jechuudha. Toomaas gooftaan isaaf hin galle, gooftaa wajjin hin deemaa ture, waa'ee gooftaa hin beekne ture. Gooftaan eenyu akka inni ta'e hin barre waan ta'eef shakkiidhaan guutame. Nan deema iddoo isinii qopheessa, dhufeetan si fudhadha, anatti amana jechoota jedhu kana gaafa inni dubbatu shakkiidhaan guutame. Gaafa inni shakkiidhaan guutamu Toomaasiif eenyummaa isaa ibsuun isarra ture Yesuus. Toomaasiif eenyummaa isaa ibsuun isarra ture. Waaqayyo keenya waaqa eenyummaa isaa dhoksee miti, waaqa eenyummaa isaa ibseedha. Anatti amanaa jedhe. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maal taane? Anatti amanaa, anatti amanaa, anatti amanaa. Lakkoofsa 4 akkas lafa hin dhaqu karichaan achi geessus hin beektuttiin jedhu. Lafa hin dhaqus hin beektu, karicha achi geessus immoo hin beektu. Iddoon hin dhaqus hin beektuudhaan karicha achi geessullee hin beektu. Iddoon Yesuus dhaqu eessa? Eessa? Gaafa jedhu Toomaasiif galuu didde dubbiin tun. Eessa dhaqa? Karichi immoo kami? Kan jedhu kuni galuu fididde. Har'a immoo maal natti fidee? Har'a immoo maal natti fidee? Qabxii koo lammataa. Yesuus ana jedhee of ibse qabxii tokkoffaa irratti, qabxii lammaffaa irratti immoo Yesuus karichi irraa deeman ana. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaa. Karichi irraa deeman ana jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos beeksis. Karichatu ana, karichi ana. Qabxii lammaffaan karichi ana. Toomaas kutaa kana keessatti jedhe bakka akkamitti iddoo hin dhaqus hin beektu, karicha achi geessus hin beektu. Maal jechuusaa? Maal jechuusaa? Iddoon Yesuus dhaqu iddoo jireenya bara baraa nuuf qopheessuu deemu, samii haaraa fi dachee haaraa qopheessuudhaaf kan inni isaan biraa deemu. Iddoon hin dhaqu achi. Maaliif? Dachiin tun xuriidhaan baddeerti waan ta'eef, samiin kunis xuriidhaan badeera waan ta'eef. Samii kana jalatti namoonni wal ajjeesanii, dachii kana irratti dhiiga walii dhangalaasanii, dachiin tuni xuroofteerti. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo addunyaa kanarraa dhangala'u dhiigaa nurraa haa dhaabu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Addunyaan tuni dhiigaan machoofteerti. Gammachuufteerti. Waaqayyo waraana isaatiin nu haa yaadatu. Karichi ana Yesuus. Karichi ana. Karichi ana. Akkam jedhe bakka Toomaas akkamitti? Toomaas immoo yaa gooftaa eessa akkatti dhaqxu? Hin beeknu. Karicha immoo akkamitti beekna? Bakka hidhattus hin beeknu. Karicha immoo akkamitti beekna? Kanaaf Yesuus maal jedheni? Deebiseefi ana karaanii. Yaa Toomaas ana karaanii. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan. Toomaas ana karaan jedheen. Ana karaan. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan. Yaa Toomaas karaan eenyudha? Ana. Karaan ana.
Iddoo na dhaqu mooyyuu mootummaa waaqati. Iddoo na dhaqu mooyyuu iddoo jireenya bara baraati. Karaan immoo aanaa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Karaan aanaa ittiin jedhu. Qabxii koo xumuruun irra jiraatti fakkaata. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Itti dabalee immoo qabxii lammaffaa irratti jireenyi jiraatamu aanaa jedheen. Qabxii lammataa irratti dhugaan aanaa jedheen. Qabxii lammataa irratti dhugaan aanaa ifama. Qabxii sadaffaa irratti taasisan jalaa tarkaanfadhe. Qabxii lammatni dhugaan dubbatamu aanaa. Aanaa dhugaanii. Toomaas aanaa dhugaanii. Dhugaan ana malee hin jiru. Biyya lafaa kana dhugaan ilmoo rabbiiti jedhanii mammaakuu. Dhugaan ilmoo rabbiiti. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Aanaa dhugaanii jedhe Yesuus. Aanaa dhugaanii. Qabxii lammataadha. Dhugaan dubbatamu aanaa. Ana isa dhugaa ta'e dubbatu. Dhugaa ana yoo dubbatte anatti yoo amante biyya nani qopheessu sanatti galtaadhe. Sadaffaa jireenyatu ana. Jireenyi jiraatamu ana. Amala ala kutaa keessatti ana jedha Yesuus. Ana. Jireenyi jiraatamu ana qabxii sadaffaan. Arfaffaan qabxii arfaffaan jireenyi jiraatamu ana Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Qabxii arfaffaan jireenyi jiraatamu ana jedhe Yesuus. Qabxii shanaffaan anaan yoo ta'e malee jedhe Yesuus. Anaan yoo ta'e malee wanti hundinuu hin danda'amu. Anaan yoo ta'e malee wanti kamuyyuu hin danda'amu. Jireenyatti galuu yoo barbaaddan, dhugaa dubbachuu yoo barbaaddan, wama kamiifuyyuu yoo jiraachus yoo barbaaddan aanaan yoo ta'e malee hin danda'amu. Akkas jedhee karichi dhugaan jireenyi isa anaan yoo ta'e malee eenyullee gara abbaan dhufu jedhe. Aanaan yoo ta'e malee wanti hundinuu anumaan ta'a jedhe Yesuus. Qabxiin shanaffaan wanti hundinuu anumaan ta'a. Hundumtuu isaan ta'edha macaan qulqulluu. Hundumtuu isumaan ta'e jedha macaan qulqulluu. Hundumtuu isumaan ta'e. Wangeela Yohaannis tokko har'a Yohaannisuma keessa jira. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Wangeela Yohaannis tokko sadi wanti hundinuu isumaan ta'e waan ta'e keessa isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru. Jireenyi isa keessa ture, jireenyi ifa namootaa ture. Ifichi dukkanicha irratti ibsaa, dukkanichi immoo isa bira ga'uu hin danda'u. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Wanti hundinuu eenyudhaan ta'e isumaan ta'e. Anaan malee homtuun ta'uu hin danda'u jedheen Toomaasiin. Toomaas kallattii barbaadachaa yeroo kanatti qooyi karaan ittiin fayyan karaan biraa jira laata? Dhugaan biraa jira laata? Jireenyi biraa jira laata? Karaa barbaadachaa jira. Karaa barbaadachaa jira namni gurbaan. Maaliif? Shakkii keessa galee waan ta'eef. Anaan yoo ta'e malee homtuu hin danda'u jedheetti cube Yesuus. Homaa tokko hin dandeessan. Anaan yoo ta'e malee. Macaafota warri macaafa jijjiiran, macaafa warri geeddaran anaan malee jedhanii jijjiiran. Anaan malee eenyuyyuu gara abbaan dhaqu jedhanii. Ana malee eenyuyyuu gara abbaa hin dhaqu jedhanii qayyaraniiru. Ana malee agartanii ilaala dubbitan. Ana malee eenyuyyuu gara abbaan dhaqu. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Ana malee eenyuyyuu gara abbaan dhaqu. Gaafa jedhu Yesuus malee gara abbaa kan dhaqumtuu hin jiru. Isin akkasumaan ifaajjan gaafsan. Yesuusidhaaf maal godhan dubbicha maal godhan ni jal'isan. Eeggadhaa sirriitti namni tokko jal'isee isinii dubbisa macaafa. Anaan yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa hin dhaqu. Anaan karaan ittiin deeman ana. Jireenyi ana. Dhugaan ana. Anaan gara abbaa dhaqa. Yesuus Kiristoos anaan jedhe wanti hundumtuu anaan ta'a.
gara biraa odattan hundinuu isaan ta'e isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru jedhee waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nutti dubbateera. Kanaaf isaan yoo ta'e malee homtuu hin danda'amu jechuudha. Eshi ana beekaa dha Yesuus, ana beekaa, ana beekaa, anatti amanaadeera. Amma immoo maal godhe? Ana beekaa, ana beekuu qabda, na beekuu qabda, na wallaaluu qabda. Ilmicha wallaalte taanaan jireenyicha hin qabdu. Maaliif? Namni ilmichatti namannee itti faradameera waan ta'eef. Ilmicha wallaaluu hin qabdu. Ilmicha kan hin beekne abbicha hin beeku nama caala. Yoo ilmicha hin beektu ta'e, ilmicha Kiristoos Yesuusin hin beektu taanaan abbicha beekuu hin dandeessu. Abbicha beekuudhaaf ilmicha beekuu qabdi. Waa'ee abbichaa hiikee kan barsiise nama caala. Waa'ee abbichaa hiikee kan hime, waa'ee abbichaa kan nuuf ibse, waa'ee abbichaa kan nutti hime ilmicha. Waaqayyo baroota baay'ee karaa ergamoota isaa dubbateera. Bara booddeetti garuu karaa ilma isaa nutti dubbateera. Dubbiin karaa ilma isaa dubbatame immoo sirrii fi sirrii. Qabxii jaaffaan ana beekaa. Qabxii jaaffaan ana beekaa. Kutaanuma kana keessatti ana beektanii otoo jiraattanii abbaa koos hin beektu turtani. Amma jalqabdanii abbaa hin beektu isas argitanii jirtu. Amma immoo Xirixaareen Toomaas irraa gara eenyu? Gara Filiphos bartuusaa tarkaanfate. Filiphos namni jedhamu immoo abbaa beektanii jirtu. Abbaa eessatti agarre? Maal jechuu keeti? Yoom abbaa agarre? Abbaa arginee hin beeknu. Argitanii jirtu nuun jetta. Maal taate? Yesuus maal taate? Amma immoo dogongorteerta. Abbaa argitan nuun jetta. Nuyi takkaayyuu abbaa arginee hin beeknu. Argitanii? Filiphos immoo maal jedhe? Takkaayyuu nuti abbaa arginee hin beeknu jechuusaati. Nuti abbaa arginee hin beeknu. Yesuus dogongorteerta. Kana immoo waan hin taane dubbatte. Nuti abbaa arginee hin beeknu. Qabxii afur dubbata. Abbaa akkamitti beekna? Abbaa akkamitti beekna? Jedheeti immoo mee abbaa yoo inni kan nutti agarsiisu ta'e jedhee gaafii gaafate. Akkas jedhee. Filiphos immoo yaa gooftaa abbaa nu agarsiisi kanaa achi dhugaa jedheeni. Gooftaa abbaa maal godhi? Nu agarsiisi kanaa achi dhugaa. Qabxii koo meeqa farra? Jaaffaa. Qabxii jaaffaarra hin jira. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Anaan beektanii jedheeni Yesuus. Yesuus Kiristoosiidhaaf anaan beektanii otoo jiraattanii abbaa koos immoo maal godhu? Hin beektu turteedha. Akkamitti jedhe bakka Filiphos gaafiidhaan guutame. Kanaaf gaafii Filiphos deebisuudhaaf immoo Yesuus Kiristoos maal fayyadame? Laala. Yesuus immoo deebisee utumaan yeroo dheeraa mana ga'u isin wajjin hin jiraadhu ana hin beekne Filiphos. Namni ana argee abbaa argee attamitti abbaa nu agarsiisi jetta. Ani abbaa keessa abbaan ana keessa akka jiru naman ture. Abbaa isaa ana keessa jiraatutu hojii isaa hojjeta. Malee dubbii ani isinitti dubbadhu hundumaa ofumaa kooti hin dubbadhu. Ani abbaa keessa abbaan isaa ana keessa akka jiru amana. Yookiin sababni dubbichaatiif ana amana. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaa. Amma kaa'ifa godhe Filiphosiif. Abbaa hin argine jennaan yeroo dheeraa gara ga'u si wajjin as jiraadhee osoo hin jiru nan agarreedhe. Abbaan eenyudha jechuudha? Yesuusidha jechuudha. Isumaayyuu abbaan isuma. Yeroo dheeraa mana ga'u osoo si wajjin hin jiru nan agarree. Yeroo dheeraa si wajjin hin ture be. Bara dheeraan si wajjin hin ture akkamitti nan argini? Yeroo dheeraa mana ga'u osoo si wajjin hin jiru akkamitti abbaan agarsiisu naan jetta. Ana argitu, ana eega argite, abbaa argite. Abbaanu ana. Ana abbaa keessa, abbaan immoo na keessa. Shakraa daanaa maalaa faacaalaa baadiyyamu. Jecha dinqii abdii torbaffaan tarkaanfadha xumuruun irra jira waan ta'e. Ani narraawwadha Yesuus. Ani hunda kan raawwachuu danda'udha. Hunda danda'an Elshaadaay jechuudha jechuun kun. Elshaadaay jechuudha. Elshaadaay jechuun ani Elshaadaay kana Waaqayyotu Abrahaamitti dubbate maal jedhee? Ani Elshaadaayidha jedhe.
ani maalidha Elshaadaayidha ani hundaa danda'aadha Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u Elshaadaayidha ani nan raawwadha Yesuus nan raawwataadha nan raawwadha dhuguma isinitti hima dhuguma isiniin jedha namni anatti amanu hundinuu waan ani hojjedhu hundumaa in hojjeta ani gara abbaa waan annaquufi kan kanarra caaluyyuu in hojjeta abbaan ilma isaatiin ulfina akka argatutti waanuma isin maqaa kootiin kadhattan ani nan raawwadha waanuma isin maqaa kootiin kadhattan ani nan raawwadha waanuma tokko isin maqaa kootiin yoo kadhattani ani nan raawwadha Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan waanuma tokkicha isin maqaa kootiin yoo kadhattan ani nan raawwadha Elshaadaayidha jechuudha Yesuus anatti amana ani karaadha ani jireenya ani ana yoo ta'e malee homtuu hin danda'amu ana beekaa ani nan raawwadha jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos eenyummaa isaa ibseera warri eenyummaan isaa kun eenyummaan Yesuus isaaniif gale Yesuusin waa hunduma isaanii dhiisanii Yesuusin duukaa bu'aniif waa hundumaa dhiisanii Yesuusin duukaa bu'anii isa duwwaa waaqeffatu warri isaaniif hin galle garuu osuma lallaban waan biraallee hawwu osuma barsiisan waan biraallee hawwu osuma faarfatan waan biraallee hawwu osuma waaqeffatan waan biraallee hawwu hawwii adda addaatiin qabamu namni Yesuusin arge garuu namni Yesuus eenyummaa isaa isatti mul'ise garuu waa hundumaa dhiisee biyya lafaa kana keessatti keessummaatti jiraata obboleessa koo obboleettii koo Yesuus eenyummaa isaa waaqa mul'iseedha namni waaqummaa isaa eenyummaa isaa moo namni arge waa'ee biyya lafaa kanaa dhiisee waa'ee jireenya biyya lafaa kanaa dhiisee wanta Yesuus isaan jedhe san dhaga'aa deema Yesuus maal jedhe nan deema iddoo isinii qopheessaa kanaaf Yesuus nan deema iddoo isinii qopheessaa ka jedhe nuti waa hundumaa dhiisnee waan macaafni nuun jedhe duwwaa qabannee waan macaafni nuun jedhe duukaa buunee gooftaa keenya isa iddoo nuu qopheessuudhaaf deeme eeggachuu qabna ija kee biyya lafarraa kaasi ija kee haalarraa kaasi aadaa kee hordofu maaloo kee hordofu maaloo kee dhiisi kotota kee gati kotota kee dhiisiti Kiristoosii Yesuusin duukaa deemi aadaan biyya lafaa kanaa hin hafu jaalattee jibbiteeyyuu hin hafu afaan biyya lafaa kana maaloo biyya lafaa kana maaloo biyya lafaa kana afaaniif jettee kan walajjeef aadaadhaaf jettee kan walajjeef gosaaf jettee kan walajjeef kuni hundumtuu hin hafu gaaf tokko indeema namtu namni hundumtu ila hundumtu inafa cubbamoota irraa inafa qulqulloota irraa illee inafa cubbamoota irraa akkamitti hafa nama waaqayyoon jechuu dandeessu akkaataa inni cubbamoota irraa immoo isinitti hima dhagaa cubbamoonni erga du'anii booda gara si'oolii deemu si'oolii keessatti gosti kee maaloo kee jechuun hin jiru achumatti gubachuudha malee qulqulloonni Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u gara mootummaa waaqayyoon dhaqu hin dhaqu gara mootummaa waaqayyoo yommuu dhaqani ati gosa kamii qomoo kamii aadaa kamii saba kamii hin jiru achi keessa si'oolii keessallee hin jiru jireenya bara baraa keessallee hin jiru waan hin jirre duukaa hin fiigin waan boru gattee biraa deemtu duukaa hin fiigin waaqayyo gaafa si uumu nama godhee si uume gosa godhee si uumne saba godhee si uumne saba kiyya akkana ani maaludha tokko hundi keenyayyuu waan taaneef waan darbu dhiisne waan hin dabarre harkaanaa qabannu isa booddee keenyaa dhiifne isa nu fuuldura harkaanaa qabannu wanti booddee keenyatti gannee dhumne hundumtuu gatii hin qabu winni fuuldura keenya jiru garuu gatii qaba fuuldura keenya kan jiru jireenya bara baraati Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u kanaaf Yesuus Kiristoos isa karaa jireenyaa ta'etti amanaa yoo san hin fayyitu yoos jireenya bara baraa argattu an obboleessa keessan gammachuu urgeedha na argachuu yoo barbaaddan lakkoofsi bilbila kootii duwwaa 912 Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u sagalee kana dhageessanii yaada garaa keessanii kan geeddarattan sagalee kana dhageessanii biyya lafaatti kan hiikkattan sagalee kana dhageessanii abdii kan godhattan sagalee kana dhageessanii gooftatti amanuudhaaf kan murteessitan hundumti keessanuu bilbila kanaan argachuu dandeessu isiniifan kadhadhaa gooftaan sinaa eebbisu eebbifamaa shaloom ayyaana waaqaa keessanaa tura gooftaan sinaa eebbisu eebbifamaa shaloom 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 Shalom, shalom. Guddaa sin jaaladha. YouTube ko share godha. Share gochuun nama biraa akka dhaqqabuuf. Subscribe gochuun yeroo hundumaayyuu sagaleen akkasii dhaqqabuuf.